Rache, ati abba ijole ko tauni dandisa. Exactly, Nandanda Shivan. Yes, Nandanda. utuu dubartoonni Oromoo meeqa jirtu kunoo jaalalaan mo'atteetti raachuu. Hojii ajahaati garaa si jiranaan jedhan. La hawla wala quwwata illa billah. Maallan jiraarta qalbii gamu. Tu haati faatee isaa gisee nurraa moo an ulfajii aja'aateettee mubeetti maa jirti akkuma kanaan dura kan booniyyee bahe kan ustaaz Muhammad Bayaanis Ay Muhammad Bayaan narraa yaadin si qofaan duraan hin baane hangaafattumaan si beeka gaafaati booniyyee ta'e mana akkaro akkasitti jechuun karameellaadha mumaanii fuuldura keessan jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kafooni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam naaf jirtu jiru jireenya afyaan akkam isin jedha ganni kun akkam warri biyya jirtan akkam isin jechuu barbaada. Egaa haras viidiyoo kabraatiin sirii deebi'eetan jira ganni akka tokko nuti jabaatee naan kun nuyi babbannee jirra sinii galee har'a viidiyoo kabraatiin sirii deebi'eetan jira. Anyway xiqqoo sinirraa babbaduun danataa jira ijoolleen baay'eenis keessoodhaan Oromoo Show qaxalee keenya maal nu jalaa taate nagaadha miti waan arginaan jedha hinduune isinii galee hinduune ani isinii jira namoonni baay'eenis na yaaddaniittu egaa kunoo isinii deebi'eetan jira anis warri immoo chaanaalii kanatti haaraa dhuftan sabskraayibii 49,555 geenya jirra kana jechuun nama 450 qofannuu hafe jechaadha almost 50 seenuudhaaf jechaadha. Warri giveaway garaagaraa naaf ergaa isiniin jedheen ture giveaway garaagaraa naaf ergitu waan arge jedhetan bilbila koo isiniif kaa'een ture. Anyway haga ammaatti nama tokko na haasofsiise namni tokko na haasofsiiseera maatiin qabu jechaadhaan nama giiftii naa kennu hin qabu jechaadhaan. Miira keessaa bahu fayyaala anyway warri kanaan duras giiftii siif ergina waan akkanaan jedhaa turtan bilbila kanaan na haasofsiisuu dandeessu teelegiraamii immoo waastaappii jechaadha. Abbaan feetan egaa warri na jaallattan waan feetaniin sarpiraayiz na gochuu dandeessu. Anis immoo akkuma sana buna nama sadiif bakka jirtanutti ni erga jedheetan jira buna jimmaa jechaadha. Kanaaf subscribe nu godhaati viidiyoo kanaan seenuu qabna hundi keessanuu immoo laayikii kanatti naa jajjabaadha yoo akkas hin taane immoo an isin jalaan badakaa isinii galee laayikii 1,100 galchuun dagatina gara viidiyoo miidiyaa kanarraa baduu keenya wal qabatee viidiyoo hedduu baay'eetu nu miliqee jira jechaadha isinii galee viidiyoo baay'eetu nu miliqee isa keessaa tokko immoo Sali tokko garmaa mutola tim garmaa mutola. Ini nama Utopia kisa isa baridina guda kabuda. Uffai isa nama Itoophiyaa keessaa nama bareedina guddaa qabudha. Thank you Shivani. Welcome. Itoophiyaa keessaa. Thank you. Rache. Ati abba ijole ko tauni dandisa. Exactly, Nandanda Shivan. Yes, Nandanda. When you're Okay. This one, huh? Nafimi iljole mika barbada lama musadi. Shan. Isolation. Team 8 Isolation barbada Shivani ko sirra. Ijolle akka kee bareedan shan. Foona ragu. Liyaata jab. Ini nama Ethiopia kesar isa baridina sima kabuda. Sayyidinat. Oromoo raachuu kee. Mucaa keessan. Mucaan keessan foon haadha koo tankotaakkottee jaalalaan mucaan keessan jaalalaan tankotaakkottee Oromoo kotture isaa keessa My sweet. Team 6. Shivaaniin kun akka kanatti raachuu jaalala siitiin kenna fagootetti jechaadha isinii galee akkuma dheengedda madaamiin tokko anaan
mucaa koo siin kenna araba jirti mucaan jechuun mucaan koo siin kenna waan arginaan jette jechaadha. Kun raachuunis bakka jaalalaan maraachaa jirti Shivaaniin mucattiin kun jechaadha. Mucattiin kun Oromummaa wayii dhabdiire. Argitanii dubartoonni Oromoo hamma mucattii kanaa koo jaalala ibsachuun beekanu. Waaw atuu isin kunoo atuu dubartoonni Oromoo meeqa guuttee jirtu kunoo eddee biraati kunoo raacheen godhamteetti isin galee. ulfa ji'a jahaati garaa si jira naan jedhan. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ما لنا جرار تبقى لنمو Mu beekoon argitu ma barree ulfa ji'a jahaati garaa si jira. Saniifuu bara ispoortii hojjetaa jirullee dhiisee ni miidhamtaa. Ammaaf kunuunsa waan garaagaraa malee. مالي فدي Mu beekoon karma takkitti akka goote na godhe. في كمان ده بقول له مالي بو ها مالي بتشيل مالي Karma takkitti akka tinaamaa. والله بوجينا كيكا والله بوجينا كيكا ما سيبوجينا ما سيبنا جرباو Mu beekoon. أنا ما أدري والله سيبنا جربا بوسي بدي كل فتيو سيرتا صدق ولا تجيب بقالي ها شولين جربا وهم تجوا مال تيامه أكمل تلو كرا كرا تقولوا لنا سيد كرو Innillee gisee as jiru sani. Innillee gisee as jiru sani hin baasinii rakkoota kan qabu hin baasinii. Ameerikaa yoo deemee jedhee akka barbaanne guddifachuu dandeenya naan jedhee amma silkii na jalaan kaasu. Naan waalee akkuma goote na godhii mu beekiyya. أما ده ولا لكي بوده كل كون كمان ده ولا فيان. Jadi saya wala subscribe wala jadi yoga da wala bidana wala ko sa jole na bole jana bekar na bole da wala bi wato ko sabin. Ani yookaan qolicha dhuga mubee yookaan lubbuutii tu garaan nyaattu. La wala sala la bila. Alli Isaak Zeenuut ulfeessee maayin Isaak Zeenuutiin akkami jechuun nama baay'ee jira akkami Isaak Zeenuu filachuu dandeesse. Haa ta'u mubeen garaa gatii bakka hundumaa garaa nyaatamuuf ikkoo akkasitti taphattu miti. Kunoo akkasitti piraankii goote haati faati ulfan ta'e ulfa ji'a ja'a rabbisiif haa godhu jennama maayin haa ta'u argatte garuu bareedduudha. Kana malee immoo ammas kan hedduu kana nurkaa miliqee jechaadha. Akkuma viidiyoon booniyyee shawaa ba'e jechaadha. Jechuun Ustaaz Muhammad Bayaanis baheera jechuudhaan miidiyaa irratti kana irratti gadhiifamaa jira jechuudha tuusaan jechuun meeme ilaalaa. Muhammad Bayaan narraa yaadin si qofaan duraan hin baane. Hangaafattumaan si beeka gaafaati booniyyee ta'e mana akka roobaa kana harcaaftu yaa Muhammad Bayaan. Arra. Isin warri baatee warri quraana qaraanaa jettanii markaza keessa tatteessanii ustaaza gudeeddan. Nagayaan ol dachaa durriyyee keessan kana wajjin istoorii irraa taphadda. Kitaaba mataa gararrii kaattanii kitaaba quraana ustaaza uumaan beekne ustaaza haala qilleensaa quban qabne quraana rabbi garuu malee. Ay durriyyee kana dadhabnaan gaddachaatanii ustaaza gudeedu eegaltanii uummata wisha. Ol dachaa kana durriyyee keessanii haa durriyyeen quba isin kaa'u. Walumaa galatti amma dachaa markaza keessaa warri markaza kakkuttanii ol dachaa. Akkasitti viidiyoo Ustaaz Muhammad Bayaan ba'ee jira jechuun maayinni karameellaa wayii fuuldureedhaa qabdamoo jedhaata maayinni Ustaaz. Astagfirullah ilaazim. Zamana akkamiirra geenye eenyuun amanne eenyuun dhiifnu amma qoyyaasin. Wanti jedhu eenyuun amanne eenyuun dhiifnu. Haa ta'u. Garuu laalaa haati faadhaatu akkas taateen irraan bareedu laalaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Faamilii hijaabni narraa bareedaa qoy maashaallah. Aniin tun bar waan irraa fokkisu takka hin qabu bar. Wama hundarraayyuu bareeda. Maashaallah yaa rabbii kiyya hijaaba kana natti urgeesse amiin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Fiiltarii malee atu ta'e bareedduudha. Garuu fiiltariidhaan jirta malee. Engadammoo asliin jechan taaneen uummata Oromoo arrabsee ture innis dhiifama gaafatee jira. Ijoolleen jaalatan waraaba bakka kana keessattuu warri akka Roozii warri akka Sabriyyee warri akka Biiftuu waraaba haasinni waraabu namummaa namaa jibbina. Ani giiftiin an baanu
Gifti yeroo san gizee tapha daqiiqaa 5 san taphataa turre amaartichi naa kenne sin taaptaaf godhuu dinnaan amaartichi naa kenne san baana malee ka duraan gaafa tiktookii banadherraa as dhufee miti ko namni akkanaa Oromoon giftii kenniteef hin jiru wallaahi dhaziim hin jiru sini galee waan sanitti faallaa warri natti fudhattan I'm so sorry dhiifama guddaa qirta si galee dhiifama na godha warri mootuu anayyuu waan balleessaa hin jirre lafa kaatanii jibba dhuunfaa rabbiin jibba ana kiyya isin keessa kaa'e homaa gochuu hin danda'u ani isin jaalladha warra natti aarus warra natti naarres warra na arrabsus warra suuraa kiyya gad deebisus warra ol deebisus warra naa kennus warra naan kennises hunda keessan wallaahi 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 kakadheeteetti hima ilma Oromoo kamiifuu hammeennan qabu ani gandarraa dantaan qabu amantirraa dantaan qabu dhaaba siyaasarraa dantaan qabu Oromummaa keessan qofaaf isin jaalladha kana giifti fi mitan wallahi keessuma kiyya qulqulluwan mee giiftara abbaa feetanii dhalaa bareedduu feetan dhaqa gaafadha asli waa'ee namaa waa'ee ganda namaa haasayaa jedhani miseejii takka yoo isin fiddan wallahi wallahi yoo ati isin ajjeefama jettanii suura kiyya gala gaddeebisuu miti asliin akkana jedhee shire ajjeefamuu qaba jettan wallahi wallahi isinii uffannisa isinii galee kanum I'm so sorry dhiifama ani wannoo miti ani jibba nama kamitu jibba ganda kamitu jibba nama dhuunfaa kamitu jibba nama siyaasaa kamitu jibba nama amantii kamitu nama qabu miti I'm normal yeroo adallaameetiin girgirriin baay'atu miira keessa galee nama arrabsuu waan kiyya homaa gochuu hin danda'u suusno nama arrabsuu suusno inji naal xilaacha naal saba kiyya xiqqeessu ara kaayyoon qabuan isinii galee karaa kanaan taradda'a እሺ ወር ጊፍቲ ከነተን ሞቱ ጊፍቲ ዳባ ጊፍቲ ከሰን kana yu ummata natti kaasayu Egaa akkuma asirratti dhageessan jechuun al tokko nama guddaa kanarraan bareedu jechuun jecha akkasiin bareedu otuma jechuun atuma Oromoo kana arrabsine atuma nama tokko arrabsite iyyuu miidiyaa irratti baatee jecha akkasiin bareedu dhiifama gaafachuu keetiif immoo galatoomisiin jecha dhiifama si goonuufi natti maa kana fakkaata eega viidiyoon rakkoo adii kana fakkaata sitti isin baasee isin gabbise yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaa warri na jaallattan koomentii naaf barreessaa amma viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti ooloo shawuu baay'ee